dhiiratu hin jirre moo meeshaa teettu hin dalahin. Sadaffaa adabbii Asli nagara. adabbii lammaffaa biyyatti jaalallee haa ta'u abbaa manaa qabda yoo qabaatte eega wuccaa garii deemte bilbiltee fi as naanna'aa jirta moo akkuma warra kaawwanii gizee biyya alaa bayan jaarsa ofii dagatan dagattee biloo goote. Isa sadaffaa Sadaffaa. kun lamaffaadha. Sadaffaa wantoota amma dura goote kaganaa godhuu hin barbaanne lama nutti himi. Ka itti seenoftee amma booda godhuu hin barbaaduu jettu. Arfaffaa durbummaa qabdaa. Yoo qabaanne guyyaa akkamii gatte eessatti gatte eenyu sirraa fudhate. Yoo qabaatte maali naannoo ati jiraachaa turte bakka itti dhalatte dhiirri hin jiru maaliif yoonaan dheeyite. Yalla habiibti. Isa sadaffaa sana filata. Isa guyyaa waan gochuu hin barbaanne ganaas gadduu hin barbaanne ganaas itti deebi'aa sana hin godhu jettee lamanatti mettee miti. Ka sanarra gootee itti gaddite ka fuula irratti godhuu hin barbaanne. Isan gadde sana isanii ganaa godhuu hin barbaanne kan darbe sanatti immoo gadde kana sitti hima. Ka sanarra gootee itti seenoftee godhuu hin barbaanne lama him. Yaa isa tokkoffaa nama baay'ee namana siigalee ofirra darbee nama amanaa garuu amma ganaa nama akkasitti samanuun barbaadu maxanidha wajjin jiraachuun barbaada. Maaliif an gisee baay'ee miskiin akka ijaarratti nalaalan kanaa miti siigalee namoonni baay'een illee qaama arganii na beeku gisee baay'ee namana karumaati jette hin deemu. Karumaati deeminaan jettee sanan deema malee karaa biraa hin deemu. Isa kana nan isa kana godha. Aanan kana duras godhee gaddee isa kana tokkoffaa jechuudha. Jechuun namni amante sun maal si madeesse? Obbolummaan sitti dhiyaateetiniin dubrummaa ta'e balleesse moo birrii bira kaatte si nyaate moo maaliif nama amanuu didde? Kana hunda maal si madeesse himi kaasaba? Tokkoffaa dhagaye asni firaa baay'ee fira gaafa siin jiru firaa garuu fira gaafa siin jiru durbii lammaffaa haadhi teenya oliiti obbolaa. Kazaa booda mana namaan hojjedha ture beektaa birrii mana namaa hojjedhu muulu sarratti hangalfadha ture. Eshi. Kazaa namichi na xaase suuqii banatee booda takka hin galchine naan jedhe. Aan hoggaa sana riisiitiin maal akka fakkaatu hin beekuniiti aan sumarratti na ergin jedhaani hoggaaf ji'a shan hojjedhee asaa birrii 500 hojjedhee guyyaa takka otoo hin keessa uffatan bitatee naadi በጣም ተንገድ በጣም ተንገድ amma booda nama amanuun hedduu. waan gurguddaa jechuun waan nama amantuu jira kan waan nama amantee namatti kennattuu fi waan nama amantee namatti hin kennine jira isa sana adda baafadhe. Nama amma amanee waatti kennuu fi nama gongumoo malee nama sana amanee waa bira hin kaawwanne akkasitti nama adda baafadhe. Ichi takkaan sii qabnu takkaa fe lamanatti misin jedhe. Adabbi majalaa Isa lammataa ammoo adabbi majalaa miliquuf oduu durii hin jirre nutti ni millaan amma warri koomentii Gaaween jiran. Zikri Hayyee an sirraa adabbii jala fuudhee miliquu. sirraa fuudhee rakkoon qabu. Amma waan ijoollee barnoota ta'e. Yalla habiibti himuu kaatee mi rakkoon qabu. Inni kun asli baay'uma barnoota taa'aaf jedhee yaada sii galee ni torki. Neetworkii miti rakkoon qabu. Neetworkiin jira. Nagaama sagaleen koo. Injira sirriitti dhagama kan duraa caalaa jira himuu kaatee. Isa lammataa immoo asli asumaanuu barumsa ta'a. Amma ibiyyoo akkam xiqqaatti si bira nama 500 walitu jira. Ana birallee akkasumatti namni jira sii galee nama በጣም bara jireenya yaa keessatti kan gaddeenna በጣም itti guyyaan gaddee
haadha koo waggaa 10 ishee argeen beeku waggaa 10 argee garuu waggaan arge sanattu ittiin dhiyaadhu jalaa hin kaadha nama faarukutti waan ta'eef jalaa fagaadha guyyaa sana ammoo odoon deebisee argadhee itti fayyadamuu waan an barbaaduuf gizee baay'ee ijoolleen dubartootas dhiiras innaa maatii keenya hin kabajnu beektaa gaafa nu biraa dhabamani kan nutti dhagaamu gaafa si bira hin jirre gaafa kubaatti haftee gaafa nama si dawwalu dhabde gaafa nama sappoorti si godhu dhabde jarri sun wannati balleessite sun mulu fuuldura kee dhufa si galee so guyyaa sana naa maatii keessan kabajaayi yoo dhabdanillee fuula nagaa afaan nagaatti dubbadha guyyaa sana ammaan badhaan ittiin gadda maaliif ishiinillee nu biraa deemte waggaa lama odoon durini kan lubbuudhaan dabartennaa otoon guyyaa sana amma deebisee argadde guyyaa sana Masli akasna dubbaitate kok inde bisende hindu bisare fidi me ya pakai juga satu Maite famous Dubai walin agarre wano TG tabarbare nagadu sak tadi otana biya galte herumte rut walin agarre garuu tiktoki kanarra inuma dhuftillee ni dhuftee waan na dudubbiste qaamani moo walin agarre wano ganni asini bisa sih jira kau dubbis kota mana itu abah sana nega apa ya dah kot lu buat kam nega hajar dah Masya Allah Payuma tidak kali jirta kam asli jara makan ken Alhamdulillah. Si bena bahasanya arman wargite. Ani asli baru barbada makan ken. Tiba kamu kasih. Mati gafa des tumu bod. Oh, imbe itu makan ken. Ya ada. Yero jalqabaati nama rabbii qajeelchee keessaa qajeelche argaa jira ka maqaa ofii hin beekne maaliif ka maqaa kee hin beekne akkami biyya baate ree Ambe kasumatti na buuse makiinaa fide. Ayyeri. Asli ye kafe inti rakkalte dha Muhammadu. Katini Katolika yattemo shepi mesito ganagai Wallahi asli yoo ta'u qaama nagartee baay'uma bareeda sheebuma isheetti. Originala Qixinatiin borciin kun hin jiru kuni garuu ni jira. Ay originala. Yo Asli qumatiidha jedhe. Sheebii akka laala asli qumatiin kun qumatiidha. Ajaa'iba jettaan. Sheebbiin kun immoo sheebbiidha. Simaa sabboon amma geemii taphadhu asni jannata taphachiisa.